Aba'oon waraanuma guutuu nama kuma dhibba lama dhibba sadi hampin naqee waraana APRDF hin dho'isifne. Mee seenaa akkam bannee hoo akkami godhuu danda'a? Warshaa seenaa akkasi seenan naqaniiti warshaan naqaniiti tolchanii seenuma kijibaa as baasan seenuma kijibaa as baasan takkan. Saayinsii waashanii hima jaatokkummaa jettee keesse mee waashanan sun maal faadha? Fashala hawaasaati. Goobana jechuun gantuu jechuu ta'ee qabsoo Oromoo keessatti beekamaadha. Waan san deebinee ammaan tana hogguu jijjiiran bakka tanatti seenaan dhugaa haqamtee seenaan biraan barreeffamutu hin jirtu. Silaa inumaa namni seeraa jabaa yoo jiraate piroofeesaroota cufaa akkana jira piroofeesarshippiin isaaniitu irraa fuudhamuu qabdii bara. Mee barnoonni amma saayinsii nama baratan kanaa fi barnoonni uummata keessa jiru hawaasaa waliif maali? Jiran calanqoo balleessan aanoolee leellaan guyyaa gootaan jedhamu maaliif seete gootummaan bakka san hin jirtu. Mee bakka tanatti dhugumatti gootaa fi gantuun akkamitti addaan beekamanii? Barnoonni inumaa meeshaa cunqursaatii wayii barme. Guyyaa wareegamtoota guyyaa gootaa janiiti ebna 15 immoo kana kabajamaa guyyaa gartee shinni gatti. Mee guyyaan san guyyaa akkam ture akka seenaa keessatti seenaan akka jettetti seenaan gartee uummata keessa jirtu maal jetti? Oromoon adda bahee bar adda baanee jirraa nuti uummata tokkoo miti. Inni tokko qabsoomsaa galma ga'uudhaaf akka uummataatti jabaatee addunyaa irratti mul'achuuf teknooloojiidhaan jabaachuuf maaltu isa barbaachisa? Shinni gaa jaarraa ajjeesuudha kan takka bakka reefuu dhaabbata jaarmee siyaasaa tokko qabaachuuf uummanni tokko seenaa waloo cunqursaas taatu seenaa gartee waloo qabaachuu qabanii waan juu hafte ragaa fiddee jechuudha ragaa qorannoodha. Akka Oromootti immoo seenaa waloo san hin qabnu jetti. Akka Oromootti immoo wanni haasawamu walumaan cunqurfamne malee waliin cunqursinee Oromoon guutuu waliin cunqurfamnee jan seenaa waloo qabnaa jan. Mee kun hangam takka dhugaadha akkama reefu jettu calanqoo irratti afran qalloo ituu caccaritti ilmaan anniyyaa Oromoo baaqubate kana bareentumaa kana aanolee irratti arsii qacabse seenaan sun seenaa waloo Oromoon wajjin dhume moo seenaa waloo timiti sana dhaabbannee egaa uummanni seenaa waloo tokko yoo qabaatan malee dhaabbata tokko gartee dhaaba siyaasaa jaarachuun danda'an jettee reefu. Mee seenaa waloo sana akkamitti hin qabne? Dhaabuma tokkollee uummanni seenaan kufe waa sadi qabaachuun danda'uun jereefu. Even civic organization amma oosaan jaarmaa Oromooti miti miidiyaan qabu OMN miidiyaa Oromooti miti. Waa takka uummataaf hin dalagu uummata irra dalaga malee maanipulee godhamaa bar nama biraa jaaraa bar. Uummataaf haquma dubbachuu hin danda'u. Amma laal isaan akkamitti yaadan seete yoo laal amma addunyaatu waan akkamitti yaadan seete addunyaatu yaada akkanaa qabaachuu ture maal jedhaniiti yaadan. Aadaa uummata tokkoo yoo dhabamsiifne seenaa uummata tokkoo yoo dhabamsiifne afaan uummata tokkoo yoo balleessine uummata san kuffifne jan sirriidha kun garuu afaan amma bakka namtichi yaa'iin qabu jaarraan du'e hulii maaltu jiraa deemaadha. Sirruma wanni sunis karaa tokkoon garuu nama tokkoon hiree uummata tokkoo jaarraanuu argamee waan guddoo san dalagee miti. Waan jabduu san bar argamee dalage. Suni jarri hin dalaynee barni beekan takkaa dalayne bar yuunivarsiitii Finfinnee jira seenaan isaaniiti. Isaan cufa. Tokkottiin dubbisaa miti dubbiseetiin qabaa miti takka Yohaannis Lattaa'uun uummanni jira Oromoo ifin jeen beeku takka inni wanni itti faarfamu waan jibbu alaabaa sana afaan fedhummaa halkan waan miilaa irra deemuu natti fakkaata dhiifama naa godha hin fedhan waan hin feene jabaatee qabsaa'u harka lafa jalaatiin waan san irratti dalagaaraa turan akkamma jenne kanatti ragaa hedduu jira bar namnummaan tokkolleen Oromoon jaarmaa qaba jee bar bu'aanis ni ilaalama. Uummata Filisxeem xiqqaa kana Filisxeem nama miliyoona 7 8 jira. 7 biyya keessa jira 15 miliyoona 7 addunyaan dadhabdee bar waan sadeensa waan qabaniif laal. Osoo amma Iraan jiraachuu baatee mo'amtu the whole world Filisxeem mo'atu
haqaatuma waan ta'eef waan sadeen kana qaba waan ta'eef. Boolla qotatanii dachee keessaan oolan loltuun tokkichi akka nama 10,000 lakkaa'ama. Murannoo nama 10,000 qaba. Akkuma jaarraan murannoo nama 100 meeqaa qabu san nama miliyoona jaarraan nama jabaa bar. Jaarraan baay'ee nama jabaa bar waan amma yartuu fadhiidoon asii maqaa dibduume addunyaa gooltuu beeka. Amma inni islaama maaliif nagalchaa jaa achitti awwaalamuu danda'e ture bara islaama reefa islaama wayii fuudhanii hin deemanii ni bara. Reefa kiyyaa qabsaawaadha jechuu bar reefi kiyyaa ni qabsaawaa bakka namni kiyyaan harku keessan na awwaala jechuudha karaa dheeraa san gawaana godha malee akka shari'aa islaamaatti bar reefaan hin deddeeman akkasii mire akkasii jechuudha. Karaa biraatiin bar uummanni mirkaneessee jira. Uummanni mirkaneessee jira addunyaa cufa keessaa maaqabii turre ture bar deemuu hin danda'u ture paasapoora arabaatiif wanni mataa isaatiin deema bar xayyaara guutuu kireeffatee deema bakka deemu cufa seekuriitii mataa isaatiin deema hogga miilaan deemus akkasitti hidhannoo guutuudha wajjin deema bakka cufatti jala ejjanisa akkasitti isa hawaan san dalage ni beeka namayyuu ni beeka ragaan asuma waajjira finfinnee kanatti hojjetii yaanuu harkeetiin jira hararii sanattis gaafa sanaan barataa fuudhuun dadhabe malee akka ragaan jiru wallee oromoon natti hima. Hedduu bareedaadha. Mee bakka seenaa waloo qabaachuu jettu sanarratti dhiyeenya kana haasawumeetti goobanaa dacee waa'ee goobanaa dacee haate goobanaa dacee gootaa biyya jaaree jee dubbate haasawee nama tokko gartee tiisistee tokko nama gartee uumaan beeyne garuu akka farda gulsisuu beekaa farda loluu beekaa isumaatu waan gaarii yoo dalage akka oromootti yoo faarfame maal rakkoo qabaa dogongora tokko dalaguu danda'a ammoo jaarmee Itoophiyaa keessatti gahee guddaa qabaa faarfamuu qabaa gootaa jeeti kaase jawaarilleen waan san feesbuuka isaarra barreesse yeroo qabsoo keessa uummanni tokko qabsoo keessatti dhaabbata qabsoo dhaabee qabsoo fincilaa tokko godhu jechuudha. Diina gantuu fakkeessee gantuu tolchuu barbaachisaa jee gantuu tolchanii gantuu san godhanii akka fakkeenya uummanni irraa godhatee gantuu san jedhan deemne diinomsuu yeroo ammoo mormiin san dabartee bulchiinsatti dhufu aangoo qabatee sabni warra silaa duraan gantu jee akkasi farrajeessan deebi'ee garii as fidheessee garii immoo callisu qabaa jee akkas godhamaa. Oromoo kunis amma yeroo hin geenye malee akkas godhuu barbaachisaa jee haasawee barreesse jawaaris. Mee bakka kanatti dhugumatti gootaa fi gantuun akkamitti addaan beekamanii goobana daacheessi goota moo gantuu? Goota Itoophiyaati jedhamee faarfamuu ni qaba. Laalamma Itoophiyaa fi Oromoo waan jedhanii jira. Itoophiyaa fi Oromoo waan jedhan goota jabaadha. Goota jabaadha. Isaan cuftinuu goota Itoophiyaati garuu goota Oromooti miti. Ankaniin jechaa jiru. Halee isaan santu waraanni Minilik kun ilaalamma Amaaraan naftanyaa jedhanii nagayu. Akkanumatti naftanyaan Oromoonis keessa jira bar. Keessa jira. Waraannummaan Minilik kun walakkaadhaa ol Oromoodha. Ormi sun Oromoo miti naa qoratamu malee. Rabbi moo namuma kan seera jallise haati teenya takka maaltu addaan nu baasee warra dur odaa jala hojjeteenyu dhufee akka malee nu ajjeese harki kiyya nallee dha'uu dide jechuudha. Osoo nan dheessu inni ajjeese akkana jechuudha gaamba kun seenaa uummataati. Hoggaan gaafattu namoota maqaadhaa waan hin gaafatin akkanuma jiru na gaafadhu malee maaliif seete warri siyaasaatis waan itti fayyadaman qaban scientifically. Yes, Gobana is a hero of Ethiopia, hero Oromo timiti. Oromo wanju ukhanaf Bakharware fatu hero da. Jarra fatu hero, Elemogiltu fa hero. Yohannes Latafan hero miti, Barutum Safan hero miti. Malif Abbasani tu khale arkakenne. Adun takkalite takkanu barite kakka keenyaan jiru hajungursaa miite ilma garagalchanillee garagaluun halka jiini guyyaan bayu halkan laman ta'u ilmi baan jungursaa waa firanuun ta'u jechuun bar ummataa jeemiree kana. Anamma beekomsa wanni an dubbadhu kun tokkollee yaada kiyyaa miti akkasitti na hubadha. Beekomsa ummataatiin dubbachuu jira. Akka aartistii walabaatti ani siyaasaa takkallee keessa hin jiru. Ogummaa hundaa'u gootaa fi gantuun gama adda addaa dhaabbatan hagama si as lolus qaasichi lolus hagama kana gantuudha gama kaanii goota hagama kaanii goota gama kaanii gantuudha goota Itoophiyaa fi goota Oromoo jira warri Oromoof goota ta'u Itoophiyaadhaaf gantuu janiiti beekaman sirnaa deebiste.
Ammalaa Yohaannis Lataafaanis warri gubbaa dhufe sun goota Itoophiyaati dhufaniiti waan san diigani Itoophiyaadhaaf dhufan. Itoophiyaadhaaf falman jechuudha rakkatanii maqaa Oromootiin akkasittiif qabanii waan hin feene irratti dalagan jechuudha. Akkasii goota Itoophiyaati. Akkamitti jara lamaan walee araarsinaadha malee rakkoon jarrii goota ta'uun isaanii ifa. Nuuf ammoo gantuudha maaliif akka malee nujjeessan malee akka malee keessumaa namni mokonnin guddisaa jaaniin akkanitti Harargee kana cafacafee nama ija qabu cufa tokko guuree jeesee bara tokkotti ummanni abaareeti booda harkisaatu akkasii hafeeyyan akkasitti du'eeyyan ummataa hima. Laal amma bakka goota Itoophiyaatii fi goota Oromoo wal laba jettee dhugaadha. Amma biyya tana keessa waliin jirra. Akka Itoophiyaatti akka biyyaatti jechuun biyyi tun oguu laallu. Ayidooloojii yoo ta'u baatte jechuudha. Biyyuma tanatti namni tokko biyya isaa jechuun sabni tokko amma Oromoodha. Gobanaan Oromoodha Bakar Waareeffaan Oromoodha yoo jenne Bakar Waareetis goota tahee gobanaanis goota guute sirna Oromoo ijaaruu keessatti seenaan gobanaa san maalii fi duraan gaafa akka Oromootti haasa'uun gantuu ta'uusaa maqaadhaan namu gobanaa jechuun namaan maqaan silaa bareedaa goobana jechuun kun goobana jechuun gantuu jechuu ta'ee maqaan biraa immoo jarri biraa goota ta'uun qabsoo Oromoo keessatti beekamaadha. Waan san deebinee ammaan tana hogguu jijjiiran seenaa fi seeneeffamni akka reefu gartee seenooyyee jenne san bakka tanatti seenaan dhugaa haqamtee seenaan biraan barreeffamutti hin jirtu. Tani jiran ka sani hawannummaan itti jiranuu maali ilaalamma? The most effective way to destroy people karaan irra caalaa nama milkeessu ummata tokko dhabamsiisuudha is to deny and obliterate their own understanding of their history or where akkana jedha. Ummata tokko akka gaarii dha'uudhaaf seenuma isaa balleessuu gahaa seenaa aadaa afaan waan sadeen kanarratti hubannoo sirrii akka hin qabaanne godhuun haquun rewriting history jedhaniin seenaa lafatti dalagame kana cufanii halan tokko bakka buusan wanni qubee jennees isiisanii bar dhugaadhaa halutti jiran jechuudha. Akka kana jechuudhaan amma distorting historical understanding affects how people perceive themselves and others. Political power often seeks to erase the historical memory because memory enables people to have unity and resist oppression. Tokkoomanii cunqursaa akka firraa morma waan godhuuf seenaa jijjiiruu fedhan. Erasing ilaalammaan tana kuni eenyu namtichi kuni laal. Erasing ilaalamma changing jijjiiruu erasing collective memory via karaa kamiin selective remembering and forgetting filanii seenaa garii yaadachuu seenaa isaan fayyadu yaadachuu ta isaan hin filanii yaadachiisuu fi filanii irraanfachiisuudhaan kanaani balleessan jechuun seenaa kijibaa tolchanii fiduudhaan kuni maal fida affect godha social trust wal amantii ummataati dhoorka jee kunimma recall 2004 akkana jira prevent reconciliation akka walittiin araaramne yoo hawaasni tokko wal dhabee jiraate ilaala amma Oromoon kalee wal dhabee mi kalee wal dhabne walitti araarsaa jira rabbi moo namuma kan seera jalliseen Oromoo wajjinis tola nama biraati wajjin illee tola jiraadhaa waanjuu tokko hubatte akkasitti akka walittiin araaramne godhaa seenaa jijjiiruu jedhaniin kana laal seenaa jijjiiruu jedhaniin seenaa jijjiiruun akkasitti kanaaf jijjiiran jechuudha. Kuni seenaa jijjiiruu jedhama takkallee hin fudhatan. Bakka kanatti sirriitti addanuu baafte hayyummaa nu gartee seenooyyee saniin seenaa ta'an selektiivilii ta'an keessaa fudhatanii tagartee isaan hin fayyadne immoo keessaa darbaa dhaloonni fuulduraa kan beekne godhuudhaan uummata tokko cabsuudhaa fi jettee waan sirriitti akkana natti mul'atutti jechuudha. Gama seenaa gama qabsoo tanaan eega qabsoon Oromoo tun
Abaa'uun gaa hundeeffama isiitis akkuma ta'etti warri biraa gartee amma leencoon kitaaba isaa dhiyeenya barreessa keessatti kitaaba gaa waan ta'eef kitaaba sii kaasee baaroo tumsaa osoo jiraachuu baatte abaa'uun hin jirtu jee kitaaba isaa keessatti hundeeffamni abaa'uudhaaf Finfinnee waan jettu achirratti kitaaba barreessee kaa'ee jechuudha. Dhaloonni amma fuuldura kitaaba san dubbisu wanni san isaaniif dhugaa janii fudhatanii jechuudha. Selectively wanni sun barreeffamtee. Mee seenaa akkam bannee hoo akkami godhuu danda'an akkama jenne kanatti seenaan akkam bannee godhuu akkami danda'an. Seenaa uummanni ni beeka. Seenaa uummanni ni beeka. Laalamma systematic falsification of actual history jaalaan. Systematic falsification of history tooftaadhaan uummata keessatti seenaa lafa jiru kijibsiisuun transforms lies into truth. Yes. Removing collective memory to weaken society. Seenaa jiru cufa tokko tokkotti kijibsiisanii ija seenaa tolchanii tumtuu seenaatiin jeenii bar tumtuu seenaa warshaa seenaa akkasi seenan naqaniiti warshan naqaniiti tolchanii seenuma kijibaa as baasan seenuma kijibaa as baasan takkallee nuu lafa hin jirtu ummataatu gaa jabaatee eeggachuu qaba. Ummataatu jabaatee eeggachuu qaba. Akka kana jechuudha hin tolchine bar hin jirtu wanni isaan tolchan takkallee qarshii takka keessan qaban qarshii takka ni beeyta qarshii takka waan san keessaa diiguu malee waa takka keessaa hin qaban namayyuu beeka waan tana dhiyaa keessattis ni beeyti bar ijoolleen mormaanii turte boo akkana gootan maa addanuu baaftan jedhanii dhiyaa keessallee mormaa turani. Anastaayitiin qoradhaabe ummanni islaamaa kun babbareeda nuti islaamaa utaana jee warra mormiitti kaasuu jira isaanittu maaliif akkana wal dhabdanii jedhanii ummanni kun ummata keenya kalees isaantu falmate jee warra falmuu jira bar ijoolleen lixa keessa. Mee bakka tana eega kaafte bakka tanatti poointi akkan kaasa. Jaarraa wanni homee adda addaa yeroo adda addaatti kaasaniif islaamaa inni jaaniiti islaamummaatti maxxansuu yaaduu turanii. Biyyoota Arabaa kanatti waan dhiyaatuuf gaafa sanitti qabsoo namni deeggaru biyyoota Arabaa kana janii yaadan. Faallaa kanaatiin ammoo leencoofaan abbootiin isaaniitis mishinariidha qeensota. Baaroo faallee akkasii jaartiin isaaniillee akkasii warra amantii Pirootestantiiti. Isaan kun maaliif hin shakkamne saba kana gama amantii oofan ja'amanii maaliif hin shakkamne jaarraa qofa akka shakkaman godhan olola kana maaliif dalagan? Jaarraan barni jabaa fi akkas jedhaniin isaan nama sirriiti reefu seemeetiin jira. Isaatu nama jabaadha jarri waa takka hin qabaniin siin jaabar wahuma takka riiraa afur hin qaban ragaa barreeffamaan lafa jira bar waajjira gurguddaa keessa jira. Ameerika jira biyya Arabootaa kana cufa keessa jira Hindi jira Chaayina jira Raashiyaa jira Ameerikaa jira waajjira Ameerikaa jira. Akka inni tolchanii beeka wannummaan isaa maqaa balleessaniifu isaatu jabaa bar isaatu jabaa hanganu jabeenyaaf maqaa balleessan. Hay yoo ka isa maqaa balleessan taate jaarraan ammaan tana baharuu isaatu jeese faajaanii mitiire yoo baharuu jeese aba'oon waraanuma guutuu nama 200,000 kaampin naqee waraana APRDF hin dhoysifne. Waraana Eertiraatii fi waraana bara 1984 yoo dhalatte hin beeku kaampi galchee qawwee irraa hiikeen dhoysifne maa kana mormine Asaffaa Jaalataa fa'aa akkana jedha maa kana hin dubbanne maaliif hin dubbanne maaliif kana hin qomanne magaalaa Finfinnee taa'u jiranii duriis bar magaalaa boonyaanni misraaqis ziidhaan dhaquufi bar yuunivarsiitii Haramayaa irraa nama isaanii ramadamee wajjin hojjetu jira. Aanaa cufarraa nama miseensa qaban wajjira mootummaatii bar misraaqis ziidhaa nyaanni dhaqaa bara bo'aachin teenye jarrini adaree fi dirree dhawarraa nyaanni nu dhaqaa fi ifatti mootummaatu erge ifatti hawaasaatu imaami hawaasni ni sodaata isaan hawaasni ni sodaata. Osoo jaarmayin hin jirre nama ajjeesan tooftaadhaan jaaranii nama ajjeesuu takka jira bar tooftaadhaan hawaasa qara keessaa ajjeesuu akka reefu siime sanitti.
mee qabsoo Oromoo eegalamtee gartee ABO'n addas baatee dhaaba keessatti jarri san dhaaba ABO kana teekkafa godhanii isaan fudhatan booda tokkummaa Oromootiif guyyaa wareegamtoota guyyaa gootaa janiiti ebla 15 immoo kana kabajama guyyaa gartee shinnigatti bakka takkatti namni 11 immoo kanni bakka takka wajjii wareegamee janii guyyaa gootaa janii tokkummaa Oromoos janii kabajan. Mee guyyaan san guyyaa akkam ture akka seenaa keessatti seenaan akka jettetti seenaan gartee uummata keessa jirtu maal jetti? Shinnigaan tokkummaa Oromoo ibsa jechuun maal dhaga'e eliitii Oromoo cufaa akkana jedha. Garuu shinnigaan tokkummaan uummataa namni waliin du'uun hin himamu. Takkaa nama waliin du'u hin dhageenye. Ilmoon haadhaa wajjin duute. Yes, anaadhaa abbaa kiyya awwaaleetiin taa'u jira. Ilmaan kiyyaas na awwaalanii jiraatan malee wajjin hin du'an. Wajji du'uu wanni jedhamu inuma hin jiru. Shari'aanis dhoorkaadha. Rabbiin Islaamni kiristaanaa wajji du'aa hin jiru. Haraami maaliif wajji du'a? Akkanatti hin ibsamu. Kuni gootummaanis bakka san hin jiru. Meeqooy namni 11 osuma wal mallatteessanii namni 11 sun du'eehu tokkummaan ibsu. Osoo Oromoon irra jiru kun cuftinu Islaamni kun cufti ka'ee Islaamni miliyoona 50 haa jennu kiristaaniinis akkasitti dile waaqeffataan nuti ho'aa wajji dhumnaa jedhanii sabni guutuu waliin mallatteessee wajji du'e tokkummaan himu kun tokkummaan kanaan hin himamu. Amma tokko Hiskeel Gabbisaadhaa nama jaaniiniitu haasawa. Gaafa dhumee kana ati haadha ni qabdaa ji'ini dubbise. Yoo haadha qabaatte guyyaa ati ta'e duutu ati wajjin du'u teessa. Takkaan namni silaa namni nama wajji du'e Nabi Muhammadii wajji du'a. Kuni dogoggora bu'uura seeraa dachii fi samii ka jennuun sani. Kijiba waa takka hin ibsitu. Okay yoo dhageeffadhu yoo namni 11 waliin du'uun tokkummaa ibsite namni 11 kan cinaan kiristaanaa cinaan islaamaa calanqoo irratti bar Oromoo Maccaaf Tuulamaa cufti kiristaana ta dhuftee uummata sanaas fitte cuftinuu islaam nama 300 wal ajjeese jechuudha. Oromoon islaamaa 300 olii du'e lola san irratti walloo hanga asitti ka ajjeese cufti Oromoo kiristaanaatii fi waraana Minilik. Akkamitti tokkummaa ta'a mee ilaale ati. Kuni tokkummaa hin ibsu. Amma kuni seenaa balleessuu jedhanii ilaala. Kun immoo waan isaanirraa hudduu saaqu tokko yoo hawaasni hubatu ta'e qaanii takkaa namni namaa wajjin du'e inuma hin jiru. Ni jira? Hin jiru. Namni namaa wajji du'e hin jiru. Ni kijiban. Kuni ifa kijiba dirree bahe. Seenaa balleessuu jedhamti ilaala. Achi dura gootummaan bis bakka san hin jiru. Gootummaan jechaan hin ibsamu, hojiin ibsama. Namni siyaasaa 11 osoo deemu akkami shiftaa tokko hin du'a. Shiftaa tokko ajjeese jedhan. Hidhannoon qabaatanii isaan nama siyaasaati. Shiftaa tokkootu ajjeesee bara. Shiftaa tokkootu ajjeese. Seenaa balleessuudha laal. Guyyaa elemoo qilxuutu jira. Sistemaatik seenaa biraa tolchu. Guyyaa elemoo qilxuu nama 120 ol ajjeesanii yeroo duraatiif du'an. Guyyaan gootaa sani isa san ta'uu qaba yoo fedhan. Yookaan achi dura calanqoo ta'uu jira. Calanqoo kabajamuu qaba. Yookaan miidhagaa lolaa bakka Bakar Waareetti du'e. Miidhagaa lolaati. Miidhagaa tolaa jedhaniin miidhagaa tolaati miti. Bakar Waaree achi du'e bara eega miilli irraa cite waraana 5,000 fudhatee achi du'e. Miidhagaa lolaa kanatti. Akkasi kana balleessu jiran calanqoo balleessan aanoolee illee laal guyyaa gootaan jedhamu maaliif seete gootummaan bakka san hin jirtu gootummaan falmachuu yookaan dubbii dubbachuu walii qabaniiti jeesan gaafa dura nuun lolan jedhaniiti akka malee lolaniini nama walii qabanii jeesan gootummaa aanoolee illee hin jedhamu wajji du'ee miiree ormi sun kunimmaan tana akkasi seenaa jijjiiruudha seenaa calanqoo didu haqa balleessuudha. Rewriting history seenaa qilleensarraati takkaa namni wajjin du'e hin jiru. Bar silaa
inumaa namni seeraa jabaa yoo jiraate piroofeesaroota cufaa akkana jira piroofeesarshippiin isaaniitu irraa fuudhamuu qabdii bar namni seeraa jabaa yoo jiraate uummanni tokko akkana nama kijibuun meenii ilaalatanaas maal ta'uu qaba to this extent ummatatti kijibuun ifatti wanni oosaan qubeef nama badhaasuun suniifi wanni dubbiin shinnigaa jaarraa ajjeesuudha kan dhagaye akka qorannoon wallee himtutti jaarraa ajjeesuudha qanii bara maallaqa saamsoonaayitiin fudhataniiti Somaaliyaa deddeebi'aa turan osoo asin dhufin Somaaliyaa dhaqanii jalaa dhufanii bara mootummaatu erge achitti Somaaliyaadhaa wajjin wal dubbachuudhaaf jaarraa kana dadhabaniiti ajjeesuu asitti jara bira dhaqan maallaqa fuudhanii maallaqa guddaa akkasi koreen ta'anii haasawanii tokko hajibbe keessaa rabbiin itti himee maallaqaas fudhateetuma hirateetuma achiin dura kuteedha akkasi dhawan jaarraa ajjeesuuf dhaqanii bara akkas jaa uummanni waan ajaa'ibaati kana isaan seenaa namaa godhuu fedhan miidiyaa akkaba jalaan BBC kiyya kataba amma BBC kana yoo seerritti dhiyaate namaa dhiyeessu OMN ni kabaja maaltu gootummaa maaltu bakka san jira meenayin gootummaan hin jirtu tokkummaanis hin jirtu akka tokkummaa hin jenne kaleehu wal ajjeesanii bara nama 11 wajjitu eemi nama kuma dhibba oliitu calanqoo wal ajjeese namni calanqoo du'e kuma dhibba kachii dhufees snaayipar qofa hidhatee dhufeetu nama 10,000 akka uummanni himutti snaayipar annataata akkasitti qiyaafatee dha'u sana Raashiyaa kennee snaayipar sana lola calanqoo irratti snaayipar qoftiin 10,000 jira snaayipar 10,000 achi dhufe. Namni hanqina kalee osoo hin xiinxalle har'a fuuldura deemuu hin danda'u laalee Oromoonni amantaa adda addaa lama qaban kiristaanaaf amantaa islaamaa 10 addan baanu jechuudhaan gonkumaa waliin wareegamuu shinnigatti tokkummaa Oromoo gad dhaaban jechuun hedduun hima asxaa tokkummaa ta'uun hawaasa keessa deema ragaa tokkummaa jee dooktorallee himaa jette. Faallaa saayinsiitii uummata dhamaasa haadhaaf ilmoo waliin du'u hanga har'aa hin dhageenye galmee seenaa addunyaarraa waliin du'uun namaa hin ibsu tokkummaa yaada walirraa deemu gargar gama gama saayinsii waashanii hima jaa tokkummaa jettee keeyse mee waashaniin sun maal faadha? Aadaa seenaa afaan waloo irra walii galan waan as keessaa maddu tokkummaa as keessaa maddu qalbii takka qabaachuu fedhii takka qabaachuu sadiimi afuriimi qubsuma tokko qabaachuu laal qubsuma tokko amma Oromoon qubsuma tokko wayii qabaa hin qabnuu bar bakka bakka facaane kunillee waan nama miiru jechuudha uummanni kun akka tokkummaas hin qabne ifa tokkummaa qabdaa ja'aniini akkan maqaa tokkummaatiin tokkummaa isaa diigutti jiran jechuudha. Ifatti lama uummata adda baasuudha laal ifatti dalagaa uummata adda baasuudha. Inumaa yoo arraan tana bakka cufaa namni ka'ee wanna jee malee Oromoon adda bahee bar adda baanee jirraa nuti uummata tokkoo miti. Nu tokkoomsa ji'ee naa tokkoomnu jee yoo mormuu baate malee adda baane Ayerlaandii fi Ingiliz biyya tokko turan seenaan adda baan Iraanii fi Iraaq Parshiyaa uummata tokko bar seenaan adda baanii biyya lama ta'an Eritiriyaa fi Tigraay biyya ta'an uummata tokko nurra waliin dhiyaatanii bar nutis adda baane diina jechuudha. Nuufi Ormi kun imma diina bareentumaa fi macaaftuu lama diina akka diinaan laalama yoo madaa tana fayyisan malee beekumsi Oromoo madaa san fayyisaa tolaadha sabaa fi sablammii hundaa wajjillee bakka teeysan cufatti aadaa teeysan afaan keeysan akka isinii kabajan godhaa wajjin jiraadha yoo aadaa tee seenaa teesii kabajuu baatan diinummaa jechuudha diinummaan akkasitti ibsama namni aadaa ta'e seenaa ta'e afaan kee yoo si kabaje fira atis kabajee fi wajji jiraatta akka kana amma biyya tana keessa waan kanaatu hin jirre bar wanni kun hin jiru Itoophiyaan waan kana namaa kabajuu hin feetu yaada dogongoraa sanirra jirti dhaabbata 10tu jira hamma aadaa badde deebisu jiru laal aadaa badde
dogongoraani qaroomni arra addunyaan qabu kuni hundi burqaa seenaa aadaa fi afaan addunyaa mara hawaasni hundi walii fira aadaa fi seenaa walii kabajee wajji jiraachuu ni danda'a. Kana foormulaan sooshaal saayins fireemwork akkaataan itti hawaasa itti tolchan kana kan saayinsiin kaa'e namni hundinis walii fira aadaallee walii fira naamusaa waa walii kennaa waa walirraa fudhachaa namuu aadaa fi walii kabajee wajji jiraachuudha. Yoo kana dide aadaa dhabamsiisuun seenaa dhabamsiisuun ummata dhabamsiisuudha. Amma duulli walli godhamu kuni bar akka nama qawween ummata kana duulee daranirti ilaalama. Cultural genocide waan jedhamutti hiikama. Kana namni barate yoo nama faayidaa qabu ta'e nam tokko ni dubbate ana malee an nama dubbate agarre. Walleen balleessinaa nama jeen agarre sababaa walleettiin kitaaba kana katabe. Nama cufa akka wallifne godhanii wallee dur irra deebi'aa jedhaniini. Dirqamaa bara Duubaayii wanni akkas gootu takka jirti. Kun imma dogoggora laalamma hawaasni guddaan akka Oromoodhaa kun. Hawaasni guddaan akka Oromoo kun yoo isallee diide ifumaafuu sirra garagala akkam beeynatti diiguus hin dandeessu. Siistama inbuilt system qaba akkatti waa eeggatu. Waan dho'isaan deemuu jira hawaasa keessa dho'isaadhaan akka ajaa'ibaa dalagaan dubbatu hawaasni. Anillee nama hoggaan dubbadhu bara naamusa beekumsee hawaasaa lafa kaa'ee jira waan dubbachuu fi dubbachuu hin qabne. San cufa eeggadheetiin dubbachuu jira. Waan hin dubbannee jira. Waan dubbadhaa jedhaniitu jira. Amma takkanaa wal miine walii araarama tana tanan dho'isinaadha. Adda haftanii. Tana dubbatee keessumaa macaaf tuulama keessaa dhiirtee ol kaatee dubbattee wanni kun akkana jedhanii dubbachuu qaban. Ni ummata walitti tolchuu qaban. Warra biraatii wajjinis Amaaraa wajjinis laalamma hawaasni Itoophiyaa kun bar waliin laaqamaa tokko. Oromoo fi uummata Tigreen daangaa waliin hin qabnu jedhan. Tagaaruun hin ja'a jedhani. Isaan kun bar nuufi isaan iddoo firummaa guddoo jira. Amaaraa wajjinis uummanni laalamma ganda Amaaraa jiru kun Oromoo afaan Amaaraa dubbatu. As Oromoodha afaan Oromoo dubbata. Amaara ta'uudha mala. Achiin Tigree akkas hawaasni kun waan akkanaa qaba. Akka qorannoo walleenatti himtutti. Hawaasni kunis waan waliin laaqameef. Uummanni keenyaas waan hin jabaatiniif aadaa isaa eeggatee waa hundarraa fagaachuu qaba. Namnis waa sadeen san hin qabne waan godhu hin beeku, waan du'uufis hin beeku, jaarmayiniis hin jiru. Adabadhaa kana sadeen eeggadhaa ogummaa bara nagayaan namaa wajji jiraadha. Waanjuu beekumsi Oromoodhaa kun egaa lafa kaaya. Akka kana amma dogoggorri guddaan jiru. Jaarraan nurraa du'e horii namni nukka hin jiru. Oromoon laalama jalaa gubbatti tokko qalbiin isaa hawaasni cunqurfamaan ummanni bal'aan bahaa dhiyatti tokko as jiruu fi Keeniyaa bakka biraa jiru cufti tokko waan guddaa kana dalagee kute sooressi Rabbi rahmataa godhuufi. Akka kana waa'ee sooressaa sanirratti bar nama jabaadha. Beekumsa bal'aa tokko nama barsiisaadha ture. Nama barsiisaadha ture. Goota guddaa addunyaati nama beekumsa hayyummaa, arjummaa, gaarummaa, naamusa gaarii, dandeettii siyaasaa fi lolaa nama miiliyoonota walirratti qabu beekumsa guddaadha qaba. Beekumsa guddaadha qaba. Namoonni amma inni gaafa dur waa itti hime osoo dhoysuu baatanii gaariidha. Beekumsa jajjabaadha qaba. Akkaan nama beekaa bar akkaan. Mootummaa sadii barbaadee ajjeesuu dadhabee jabina nama sanii. Abaa'oon Finfinnee dhufte isuma ajjeesuu dhufte takka. Mootummaa Itoophiyaa barbaada lama misraaqisii waraana guddaa kan. Mootummaan Somaalii hedduu barbaadaa ture. Akka jarri nuukaa fira nageessan jechuudha. Hedduu bareedaadha. Uummanni tokkichi seenaa adda addaa lama dhugaan qabu seenaa harka kennaaf falma. Dhugaan qabu seenaa harka kennaaf falma. Dhiiroo akkamitti qixxee cunqurfamaa kitaabni kee. Mee cunqursaan kun cunqursaan kiyyaa fi kabiraa ni qabaa? Hin qabu.
kan kun imma cunqursaa Oromooti. Cunqursaa Oromoo jaaniiti. Cunqursaa Oromoo ofirraa eegaa jechuun akkas jaabar. Cunqursaa Oromoo barboo cunqursaa jechuun namni tokko uumama takka yoo nama caale. Inni sun cunqursaadha. Inni suni cunqursaadha. Biqiltuun wal cunqursitiimi. Cinqii jennee bar walirraa buqqaafna. Horii waliin nyaatu. Horii wal nyaatu. Bineensi guddaan jabaan laafaan nyaata. Guddaan xiqqaan liqimsa. Cunqursaa Oromoo gurraacha qadiidaa kanaatti taa'ame kamachaaf tuulamaa kana. Kanafirraa eeguun ni barbaachisa. Qoradhaa akka gaarii seenaa qoradhaa warra kalee Oromoodhaaf galata oolee jira warra macaaf tuulama warra bareentuma. Cunqursaa hamaatu keessaa argame. Jarachi olii san keessa sanyii isaanii qoradhaa jaabar. Qoradhaa ofirraa eegaa. Qabsaa'uu hin dandeessanii kanaatu isin dhoorkaa qabsoodhaa jaabar. Akkasi cunqursaan Oromoodhaa ni jira kun dogoggora guddaadha. Cunqursaan Oromoo qixxee cunqurfamee jira. Akkami qixxee cunqurfama? Akkami namni kami qixxee cunqurfama? Namni amantiin cunqurfama. Hiree hojiin cunqurfama. Yes. Islaamaa fi kiristaanni qixxee hin cunqurfamu. Kiristaanni akkuma addunyaatti olaantummaa qaba. Islaamni cunqurfamaadha. Asittis nuti cunqurfamaadha. Ammaatu qilleensa bar nu cunqursuu tokko deema. Qilleensa tokko jira bar. Haasawa Dooktar Gammachuun TikTok irratti haasawee tokko bar wanni suni qilleensa tokko hin tilaal qilleensa gartee aadaa fi amantii namaa hin kabajnu ijuu tokkotu jira amma. Qilleensa san himti. Gaafa Alii Birraa duumaal jeesete Hiskeel Gabbisaa namni jaaniin kun. Namtichi jeellaal namtichi afaan Arabaatii fi Hindii irraa waliin laaqee sirba jeeni qaba. Oromoo miti jechuu bara. Tuffii isaan nu qaban laali. Wooma takka rikognaayiziin godhan. Bar takkittummaa wallee kana calja'anii ilaalan tuni nama ammaan tana yuunivarsiitii 46 jira kana cufa keessa Oromoon guute nam tokko dubbachuu dhabuun hawaasni fashaluudha nama agarsiisa. Fashala hawaasaati. Correcting societal failure through social critiques systematically inform godhuudhaan hawaasa fashala irraa deebisuu dogoggora jiru namatti himu wanni inni nan barbaadu. Laalamma Itoophiyaan uummanni kun rakkoota kan qabu hojii jiraachuuf uummanni biyya tanaa seenaa badisan sirreessanii kalee bara akkanatti Oromoo duulee wannaa wajji wal fixee Amaarilleen akkana nu miidhee wanni kun sirrii miti amma biyya takka keessa wanni suni dogoggora kalee waan fokkattuu takka malaan waan fokkataa takka badiitu as hin jirre biyya tana wanni itti araaranni dhumte wanni itti jiru maal seet amma Minilikii maal nu godhe jaan Minilikii miti bar faranjiin nu godhe Minilik bar akkanuma walitti dhufaniiti biyya wal saamuu jiranii tanaan qabadhaa tana nuu qabi jaaniini biraa kutan maqaa baafataniiti itti Itoophiyaa jaaniini fuuluma isaa ilaalanii biyya maqaa arrabaatii bar maqaa arrabaatiin dhaadatti Itoophiyaa maqaa kanafaaf irraa jijjiiranii alaabaa fi maqaa biyyaa qofa rakkoon Itoophiyaan qabdu uummanni rakkoo hin qabu. Naareetiivii sirreessuudhaan jaa saayinsiin naareetiivii sirreessuudhaan waan amma oduu tana sirreessuudhaan qaceelchuun ni taatii uummanni hojii jiraachuu ni danda'a jaa sooshaal saayinsiin. Aadaa takka dhabamsiisuun hin barbaachisu kuni gowwummaadha addunyaa miidhuudha. Laalamma ollaa nama gaarii malee namni nama gartee wannan qabne biratti ollaa nama hamaa galuun fedhu nagarre akkuma san uummanni tokko yoommaa asii jeeqame. Amma wayyaaneen nu jeese jaanii mitiire wayyaaneen nama ajjeesuu tana naman ajjeefni jetti qorannoo walleedha. Maal seete maaltu kana natti hima? Sirbi isaanii kuni laafaadha hoggaa sirba ni garta. Sirba isaanii bartapha isaanii kana namni kanuma jee taphata. Naafeetis numa taphanna yoo laal. Simplisiitiin suni ummata gaarii ta'uu isaati hima ummanni sun. Sarkiliin takkatan akkanatti namni kumni dhibbi tokko yoo dhufanii taphata yoo dachiin fuute. Akkas sarkilii isiin suni tokkummaa gaaroma isaanii himti. Kakan
amma yoo illee teenya fudhatte kompleksiidha teenya nama dhibdi taphachuun siitu nama dhiba maalima kun qarooma guddaa akka qaban tokkummaa guddaas kaleessa akka qaban tokkummaa ummata irraa waan maddu wallee kudhan oromoo malee namni qabu hin jiru addunyaarra wallee kudhan ta gosa gosa tan tapha qaamaa adda addaa qabdu. Seenaa keessaa tanaan baanee seenaan akkuma amma jettitti wanni lafa keesse seenaa kalee qabatamaan turte san seenuu yeedhaan ammaan tan ammoo taan haqanii taan tasilaa haqaa haqanii tasilaa bakka haqan sanitti tabiraa barreessanii taan keessaa fudhachaa deeman tuni fuulduruma uummataatiifuu tokkummaa saniifuu sodaadha. Maqaa tokkummaatiin dhaaraa hidduu fiduun tokkummaafuu sodaadha jettee bakka tanaan seenaa keessaa baanee mee gama xumuraatti dhiyaannee jirra itti dadhabde waa'ee barnootaa fi barnoota hawaasaa uummataatii fi barnoota ammayyaa jechuudha. Bakka tana xuunnee bira dabarra mee barnoonni amma saayinsii nama baratan kanaa fi barnoonni uummata keessa jiru hawaasaa waliif maali xiyyeeffannaan ammaan tana haalli ammaan tana jiru maal fakkaata barumsa aadaadhaaf uummanni keenya qabuu fi amma barachuu jiru kana. Laala amma barnoota hoggaa jedhan barnoonni tokko waanuma sadeen san keessaa madda. Aadaa, seenaa, afaan kanuma keessaa madda. Common memory keessa barnoonni tokko yoo kana keessaa hin maddine barnoota ergisaati eenyummaatee balleessa. Eenyummaatee balleessa. Sin fayyadu barnoonni ergisaa nama hin fayyadu. Tokko rakkoon jirtu kana wanni eeliitiin hin finne abbaan beekumsaa hawaasa malee isaanii miti wanni itti irratti jennu. Barnoonni inumaa meeshaa cunqursaatii wayii bara meeshaa cunqursaa irra guddaan meeshaa cunqursaa barnoota. Maaliif akka calja'anii fudhatan laal kiriitikalii akka itti yaadan osoo hin taane waan yaadan namatti hima akkana yaadaa mootummaaf mataa qaqqabadhaa eebbifamaa jechuu bariikkaan sun giraajuweet godhe jechuun haaya fudhadhe jedhee digirii akkasitti kannan akkasitti nama tolchan jechuu inkaareej mataa qaqqabachuu inkaareej godha beekumsa to'ata riiproodiyuus godha akka namni kanatti oomishu inikwaalitii akka wanti hin jirre nama kana leenjisa akka isaan waan gartee warri aangoorra jiru waan warri aangoorra jiru juu akka fudhatanitti nama tolchee sheeppu godhee nama baasa. Kanaaf namni nama barnoota kana barateetu waa godhe wanni jedhan sunuu tokkolleensaa sirriidhaa miti jechuudha. Ragaa sadii amma asirra kaa'e ragaa 500 jira. Barnoonni hoggaa akkam nama fayyada yoo barnoota baraa kanaa fi barnoota aadaa kana wal simsiisan summi qaba barnoonni ergisaa kun summi sibiijii dhufee sammuu namaa balleessu qaba. Summii san tooftaa yoo keessaa hambisan bakka aadaa wal didu qaawa barnoota aadaatii fi barnoota baraa jidduu jiru laalanii hanqina isaa laalanii waa hunda aadaatti facaasanii aadaadhaan summii yoo irraa dhiqan malee nama miidha. Amma nu idduu maaltu jira gaappii jira nama baratee fi barnoota aadaa idduu hawaasni wayii beekattuu hin beekan jechuudha. Hawaasni wayii beekattuu hin beekan. Lamaan walitti araarsu fedha wal taasisu yoo wal taasisan malee nama hin fayyadu. Kanaaf amma laal Filisxeenfaa warra barnoota aadaatii fi amantii fi barnoota faranjii wal simsiisuu danda'eerraa uummata jaba hogga akkas ta'e ni jabaatan. Iiraan akkas, Raashiyaan akkas barnoota faranjii kana hin barannu jedhanii bara sooshiyo-kaalcharal larniing tiyoorii waan jiruun bara 1972 moo 78 toora kana Raashiyaan Viigootiskiin tiyoorii tokko baase. Barnoonni kan uummataati barnoota biyya ta'isanii malee hin baratina waan jiru kanaan Raashiyaan lafaa kaatee yeroo duraatiif warra Awurooppaa chaaleenjii goote. Chaayinaanis isaan irraa fudhattee barnoota sii baafatte. Iiraanis amma warra barnoota ifii qabu. Arabni kunis akkas warra barnoota mataa isaanii qabu warra wal taasise. Taalibaan sunis waan kana goote bar kana gootu malee hin jabaattu.
Tigraay fi Eritiriyaa keessaas barnoota mataa isaanii qabani. Barnoota aadaa kana micciiranii aadaa isaaniitti wajji namaa kennuu eegalan. Kanaaf jabinni tokko ni jira jechuudha. Wanni kun dalagamuudha qaba. Waan akkanaati wanni reefu haasofnus. Akka kana akkasitti ilaalamuu qaba. Barnoota kana kuni nama dhamaasa. Namni barnoota kana bare cufti dhamaa. Akkuma jirutti waa takka hin beekan yoo beekaniis dhugaa dubbachuu hin danda'an jechuudha. Wanni barataniif yoo gartee namu aadaa isaa keessa afaan isaa keessa akkuma jettetti seenaa isaa keessa ol fidee waan san ilmaan isaa barsiise malee amma wanni barsiisu jirru seenaas yoo taate seenaa gartee Ameerikaa taawwarraa Awurooppaa waraana addunyaa jennee waraanuma gartee Awurooppaan fi addunyaa guutuu weerarte waraana addunyaa jennee aangoo akkatti warraa fuudhan sirna dimokiraasiitti wanni achumarraa dhuftee jechuudha. Akkataan jiruuf jireenya fakkeenyaaf amma yoo gartee nu ballachuu baate itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kanarratti miidiyaan hawaasaa kun akkamitti dhaloota sheeppi godhu jira waan jiru barnoota ammayyaa kana wajjin wal qabatee waan tokko akka soosomaatti waan ati bara takka jira waan sanirraa jechuudha gurbaan intala warri kannanii fi hangam takka faallaa uummataa deemu jira wanni kun waan jiruutu ilaalamuu qaba jechuudha. Mee bakka kanarratti hanqina amma jiru guutuu laallee yeroo dheertuu suraa fudhadhee hedduu naa galatoomii yeroo biraa fuuldura bal'inaan haasofna arraabni gabaabsina akka gartee wanti hin jenne wantoota amma kaafne aadaa irratti seenaa irratti afaan irratti barnoota ammayyaa kana gartee baratanii ogummaadhaan fayyadamuuf filatanii barachuu irratti hanqinoonni jiran rakkoon jiran amma hedduu kaafne yaanni furmaataa hoo maal ta'uu qaba uummanni tokko qabsoomsaa galma ga'uudhaaf akka uummataatti jabaatee addunyaa irratti mul'achuuf teekinooloojiidhaan jabaachuuf maaltu isa barbaachisa yaadni furmaataa maali? Yaadni furmaataa ogeeyyii horachuudha dura. Ogeeyyii horachuu ogeeyyii sana rabbiitu dandeettii namaa kenna. Dandeettii rabbiin namaa kenneef keessa barbaadanii waan san barachuu aadaa barachuu waan dandeensan barachuu waan namaa laafu waan hoggaa ati dalayte sii laafu tokko namni loltuuf uumame barsiisaa yoo ta'e hin ta'u namni loltuuf uumame yoo nama wallaanii jettee nama jeese ijaanu waan akkana kanaati kanaaf dandeettii kennaa rabbii saniif keessa barbaadanii isiisan barachuudha. Aadaadhaas barachuu aadaa barnoota aadaatis hangarraa gaa namni uummanni beekumsanii qabatti hin beeku waan kitaabni kiyya kun egaa ni hubachiisa jennee yaanna akkatti aadaa tana hiikkatan aadaa namni wahuman laalee hin jiru tuffadhaa ijaanii bar tuffadhaa hujaan aadaan hin beeku maaliif beeka jaan kun uummata akka kana jechuudha barnoota aadaatiif kana gaa walitti wal simsiisuudhaatu feesisa wal taasisu barnoota baraa kana micciiranii bara qajeelfamumaanuu amma nuutu hin beeyne malee kitaabuma gubbatti finfinneetti tolfame kana akka biyyaa guututti baradhaa wanni juun jiru. Barnoonni namni ganda qabaa bara ijoolleen kombolchaa kitaabni ijoolleen kombolchaa barattu ijoollee baabbileetii wal biraami tokko ta'uu hin qabu bara muuxannootu adda addaa. Every school manni barnoota cufti mata kitaaba qabaachuu qaba. Wal fakkaata malee akka gandaatti every schooliin akkasitti qaba akka muuxannootti ijoolleen bakka isii taatu dhayitee baratti muuxannooti yaaf kana achi jira jedhanii central curriculum akka biyya guutuu kitaabuma tokko barachuu wanni jedhamuu hin jiru bara. Asii waaltinaa fi balaa qalaa haasa'u kitaabuma tokko barachuun hin jiru. Akka ganda isaatti barachuu qaba. Akka ganda isaatti afaan isaatiin afaan isaa galuun nama isa afaan isaa beekuun barachuu qabaa'u yookaan tan dhiibbaa dhufa kun hundi qajeeluu qaba. Kitaabnis akka gaarii qophaa'uu qaba. Afaan namaa galuun kitaabni gosti hedduun qophaa'uu qaba. Hanga wanni akkasii qophaa'uu bar kitaaba kiyya keessa numaan katabe tanaati. Kanuma jiru kana namni akka micciiree barsiisu. Nama barsiisu gaa meetodoloojii waa garii hambisaadha. Tartiiba isaa jijjiiraa kun irraa hafu jedhanii akkasitti himafa sadarkuma gartee himaatti illee waan takka jijjiiraa ka. Yoommaan tana waa'ee farshoodhaa
taate paaseejii san dhiisuu qaba. Harargeedha waa kana barsiisuu hin qabu. Yoo inni paaseejiin tokko waa'ee jimaa taate ijoollee shawaatiif jimaa katabuu hin qabdu. Jimaa muuxannoo jimaa hin qabani. Akkasitti waan muuxannoo namaati wajjin deemu akka naannootti qopheessanii nama barsiisanii bakka barnootaa tanarratti nu waffaafa. Namni jabaate cufti barnootaan jabaate. Namni jabaate cufa barnootaan jabaate akka kana. Hedduu gaariidha. Barsiisaa keenya waan gartee namni akkuma jette namoonni hedduu irraa dubbachuu sodaatu yookaan ammoo tokkummaa Oromootiif tokkummaa uummataatiif kana kanaaf sodaadha jennee dhiisan gartee waan isii dhiisuun tunuu akka dibaantu tokkummaa uummataatiif sodaate waa hedduu akka kaafne mata dureen kitaaba keetii wallee galmee seenaa ja'a. Kitaaba kana gaamma fuuldura yoo rabbi jee gabbaasuuf deemna. Yoo rabbi jee gabbaafta. Mee kitaaba kee kana akkamitti haa eeganii akkamitti haa simatan jettame? Uummanni moo? Uummanni. Sangaa tuni gaafin tun kana laaltu natti hin fakkaatu. Tana isaanumaaf beeka. Uummanni dhugaan fedhuu malan fedhuu jibbu malan uummanni hoggaa dhama'e dhugaan fedhuu bar uummanni hoggaa dhama'e dhugaan fedhu siisu dirqiin itti hima dhugaa akkuma jaarraan kophaa osuma uummanni hin feene ka isaafuu galatan beeyne osoo beekuu waan daddalage sanitti hidhanis barnoonni diwiin akkana jaa barnoonni injustice miidhaa uummataa dhugaa uummataa hin himne barnoota akeeka isaa guddaadhaan kufe jaadiin bu'uura kanaaniin anis nama xiqqoo waa galaniif galeef waan hin teejee waan hin ifyaaduuf hin dubbadha malee ormi kaanis numa beeka wayii dubbatanii tana isinii beeka an katabe feetan darbuun ta'isanii feetan fudhachuun ta'isanii ani himee katabe ummanni akkatti fudhatu isaaf beeka. Kitaabni kee kun akkan kitaaba gartee umrii tanaan kitaaba duulee dubbisuu baadhugaa amma baradhee nama yuunivarsiitii barsiisuu ture nama gartee waa dubbisu kitaaba Oromoo keessatti dubbisetti kitaaba akkuma waan qabatama jiru yookaan ammoo waan akka na fakkaatutti ati waan beektu waan dandeettiitti qabdu waan qorattee barreessite ammoo akka gartee nama gara ijoollee tokkotti ilmoota itti gullaalu waan addaa waan gartee dubbifamuu qaba qofaa miti. Mata dureen tokko ati wanni afaanii taate barreessite qoratamuu qabdi. Wanni qubee taate barreessite qoratamuu qabdi. Maaliif? Qorannoodhaaf banaa dhiifti. Akkaataa itti fayyadama barnootaa qorannoodhaaf banaa dhiifti. Waa'een seenaa teenya akkamitti akka qorannu seenaan teenya buurrisii akkamitti deemuu qabdi. Waan qoratamuu qabu. Hegereen teenya akkamiin milkooyitti waanjuu waan gartee akka biyyaattuu silaa gartee biyyinuu mootummaan itti yaaddee godhuu qabdu jeetii yaada. Turtii bareedduu ajaa'ibaa wajjin taasifne dhumarratti yaada yookaan ammoo dhaamsaan qabaa waan jettu dhumarratti dhaammadhuuti sagantaa teenyitaarraa asumaan goolabna. Fuuldura immoo sagantaa biraatis gartee yeroo adda addaatti deebinee barkoo miidiyaa irratti yeroo adda addaatti akka mul'attu abdiin qaba. Akkasiin fedhaan akka gartee dhimma adda addaa irratti fakkeenyaaf wanni beekumsa ati qabdu aadaa irratti, aartii irratti, muuziqaa irratti, seenaa irratti, afaan irratti hedduu guddaadha. Dhaloonni akka baratuun barbaada. Akkuma jette waan faayidaa isaanii qabu gartee hedduu namni hin fedhu akkuma ijoollee gartee dawaagaa humnumaan obaasan sanitti asumarraa akkasitti akka obaafnuun fedha. Dhumarratti dhaamsa yoo qabaattee dhaammadhuuti sagantaa teenyitaarraa asumaan waliin dhaammanna. Dhaamsa ummatuma biyyaa tanaa guutuufuu dhaamsiniin hin qabu. Uummanni biyya tanaa rakkoo hin qabu. Namuu aadaa fi aadaa afaan seenaa walii kabajee baree nagaa wajjin jiraachuu waan danda'u. Uummanni akkasitti osoo yaade karaa biraatiin yeroo ammaan tana qilleensi siyaasaadhaa kan uummata tokko irratti xiyyeeffatu tokkotu jira. Akkas turee bara Oromoo irratti xiyyeeffachaa ture ammas waatu jira. Warra siyaasaatii fi uummata bal'aa kana adda baasanii ilaaluun ni barbaachisa. Uummanni bal'aan wal qabachuu danda'uudha qaba. Maaliif namni tokko namni hundi nama siyaasaa dalaguu hin danda'u ogummaa barbaaddi waan ta'eef. Dhaalamma Oromoo cufaan qabsaa'aa jiran akkasii bara.
ummanni kun akka ummanni kanumatti hama nama cufaan jechuunis hin ta'u. Hawaasni bal'aan kun hundinuu gaariidha. Hawaasni mahalli common people wanni jennuun kun hundinuu gaariidha. Siyaasaa fi hawaasa bal'aa adda baasanii hawaasni wal dhabuu hin qabu. Namoonni hawaasa gartee wal dhabsiisuu fedhanillee osoo dhaabani. Gara Oromootiin Oromoon seenaadhaan kufe ibsobuu osoo hin taane seenaa isaa qoratee dhaloonni seenaa baree ifiifis Oromoon ifiifuu walii araaramee wal ta'ee kan seenaa biran kunne seenaa waan bira kutanii miti. Oromoon wal miidhee jira wal madeessee waan jiru seenaa isaa sirreeffatee aadaa seenaa fi afaan isaa sirreeffatee akka lammii tokko wal bahee jiraachuu danda'uudha qaba. Yoo seenaa tana didan ummanni kun adda bahe fakkeenyaaf amma seenaa jaarraa diduun seenaa ummataa diduudha malee seenaa jaarraati miti. Seenaa jaarraa waan ijaamu hin jiru. Seenaa nama dhuunfaati godhan seenaa ummataa. Kana hunda beekee namni barate kunis dhugaa dubbatee haqa fudhatee hawaasa keenya keessatti saayinsiin haraamuma taatee bara. Dhugaa dubbachuun haraamuma taate. Yes, akkas waan taateef dhugaa kanaas haraam godhuun hin barbaachisu. Karaa biraatiin ummanni aartii isaatis eeggachuu qaba. Walleessaa, muuziqaasaa, wanni kun hundi dhaabbachuu qaba. Warri siyaasaadhaa kaduuba akkana godhullee dhaabuu qaba. Hin barbaachisu dogoggora. Aadaa tokko yoo balleessinee nagayaan jiraannaan hin taatu. Namuu aadaa ifii walii kabajee jiraachuudha qaba. Wanni kun aadaa balleessuudhaan jaa. Hawaasni Oromoodhaa waan baandii mataa isaatis dhaabbachuu danda'uu qaba. Kitaaba gaggaaris maxxanfachuu danda'uu qaba. Waan hawaasni tokko godhuu cufa godhuu danda'uu qaba. Namni seenaan isaatii fi wanni takka takka wanni nuti marraa asirraa haasofnu kun humaatti hin fakkaatin namummaa fixate jechuudha. Namummaa hin qabu. Fixate namummaa waan nama jaa. Hawaasninis yoo waan sadeen san hin qabaanne hawaasummaa fixate kana waan ta'eef seenaa waan bira dabranii miti. Seenaa aadaa fi afaan ummanni tokko wal fakkaachuu qaba. Aadaa fi seenaa wal fakkaatu tarra walii galu qabaachuu qaba. Kana tolfachuu irratti dalaguun ni barbaachisa. Ummanni seenaa kana akkan tolfanne si godhu ummata adda baasu jiran. Gareen siyaasaa Oromoo ummata adda baasu jiran. Kuni dogoggora ummanni dammaqee jalaa waa sossoo'uu qabaan jaa kanuma ulfaadhu. Hedduu galatoomii kabajamaa abbaa keenya barsiisaa Adam Muhammad. Hedduu galatoomii barkoo miidiyaa irratti dhiyaattee gartee yeroo dheeraa kana nu wajjin turuu keetiif hedduu galatoomii. Nutillee akka warra barkoo miidiyaatti dhaamsanuu qabdu yoo jiraate gama keessaatiin haa ta'u malattis gartee haragaa nu qabdus asirra nu dhaabuu dandeessa. Haragaa nu qabdu nu dhaabuu dandeessa gartee fuuldurallee waan kan akkana isin jee maaliif hin godhin ka'ettu akka miidiyaa Oromoo tokkotti akka miidiyaa uummata keenya keessaa biyya tokkotti namni akkuma reefu inni aadaa fi seenaa qaba, afaan qaba. Akka uummata saniitti wanni nurraa eegamu gartee yaada furmaataatti keessatti gama keenya waan nurraa eegamu ni baana. Maal nu dhaamta? Ittumaan sii deeta kiitan eegalumaan yaadadde. Egaa miidiyaa Oromoo miidiyaa hin qabu. Namni hoggaa seenaan kufe hawaasatti hin qabu jenne eliitii hin qabu. Nama sirrii ogeessa. Nama barate hin qabu. Miidiyaa hin qabu jenne. Seenooyyee nama seenaa isaa barreessu hin qabu. Aktiivistii illee hin qabu jenne. Aktiivistii tokkollee hin qabu uummanni. Jabaadhaa hanga dandeessanitti waa qoradhaadha. Miidiyaan gatii guddaa qaba. Haqa uummataa kan hin amantu hin naamusaan saayinsii haqa jiru nama barsiisu. Imaamni keenya ani kiyya haquma nama barsiisu waan biraatiin waan uummata cufa fayyadu tokko nama cufa akkuma kana itti jirtanii akkasuma dalagaa. Ayyee hedduun galatoomii fuuldura yoo rabbi jee walleelee ati madura katabdees takka takkattis finnee ibsa barbaanna. Obboleessa gaariidhaan hanga fi tabarnoota hundaa jira. Wallee adda addaa jira. Tagartee akkatti gurbaan intala laallatu hunda baasaan jaa ta'etu jira. San hundaas fuuldura rabbi jee sagantaa biraatiin qabannee walitti deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii barsiisaa Adam Muhammadii wajjin taasifnee ta'arraa asuma goolamna. Fuuldura sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaadha. Viidiyoo keenya kana hanga dhumaatti daawwadhaadha. Laayik godhaa, sheer godhaa.
chaanala keenya barkoo miidiyaa subscribe godhaa maatii ta'a isiniin jenna. Ergaa qabdan ammoo dhaamsa qabda yoo jiraatte commentii jala nuu kaayaadha. Arraaf sagantaa teenya asirra gabaabsina. Hedduu galtoomii barsaa keenya nagannaa turi. Kabajamii umrii nu dheeradhu fayyaadhaan nu turi.